Ashama harka fuune kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya akkuma waliin argaa jirru kanatti waraanni mootummaa yookaan mootummaan uummata keenyaa karaa irraa qabee gartee nama keenya hunda qabee gartee akka milishaatti leenjisa jeete akkanaan lafarra oofaatiin jira. Akkanaan isin ijaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kun waraana gartee milishaa PP ganda keessaa walitti guguuranii akkanatti namarratti oofuudhaaf yookaan waraanatti oofuudhaaf akkanatti ni leenjifna jedhanii akkanaan lafarra shorroosanii akkanaan isin ijaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenyaa mee viidiyoo kana hanga dhumaa walumaan ka daawwannu ta'a. Asumaan na hordofaa isiniin jechaa kuni waraana mootummaa yookaan milishaa naannoo irraa naannoo walitti qabanii uummata gartee uummata bakka adda addaatii walitti qabanii akkanatti leenjifna jedhanii akkanaan lafarra oofanii kuni gartee akkaataa itti waraana itti barsiisutti jiranii waraana barachuu jira milishaan keenya. Asumaan nu laalladha yookaan nu hordofaa isiniin jenna kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Hedduu takkaan nama ajaa'ibaa kun haala Itoophiyaa keessatti deemaatiin jiru kana fakkaataa. Gootichi reessa baatolchuuf diina kokkee qabaa jiru woboon zoonii kibba ba'aa godina Arsii ba'aa aanaa Jajuu keessatti diina du'aaf madoon adabuu beeksise. Irree fi gaachanni saba Oromoo woboon dubduun sirna moofaa uummata nagaa hidhaa qabeenya isaa saamaa reebaa manneen irratti gubaa fi ajjechaa raawwachuun gocha aadaa fi safuu hawaasaa cabsuun bartee itti ta'e iddoo qubsuma isheetti itti marsuun mooraa ishee keessa buqqisee jira. Halkan kaleessaa adoolessa 2024 ciccitoonni kaayyoo haqaa godina Arsii ba'aa aanaa Jajuu ganda Soqee Boqichaa keessatti humna diinaa yeroo dheeraaf ganda kana keessa qubachuun uummata hiraarsaa turte mooraa isheetti itti marsuun diina hedduu ajjeesuu fi madeessuun mooraa ishee keessa qulqulleessee jira. Lolli xumura gabrummaa hanga guyyaa bilisummaatti itti fufaa. Duguuggaa sanyii labsuun addatti dargaggoota Oromoo lafarraa fixuuf bobba'ee kan jiru godina Ba'aa Wallaggaa Ona Waamaa Hagalootti dargaggoo tokko ajjeesuun ibsame. Ona Waamaa Hagaloo magaalaa Mooxee jedhamutti guyyaa kaleessaa adoolessa 2024 dargaggoo maqaan isaa Taarikuu Tolosaa jedhamu badii tokko malee sababa Oromummaa isaa qofaaf milishoota keenyasitu ajjeesa jechuun bosonatti geessanii rasaasatti roobsuun ajjeesuu jiraattonni magaalichaa eeran. Aanichatti murnoonni bilxiqinnaa dargaggoota Oromoo irratti xiyyeeffachuun hidhaatti guuraa kanneen biroo ammoo bakka buutedha. Obbo waliin walitti dhufeenya qabduun saamuu dabalatee yeroo ammaa namoota hedduu gandoota baadiyyaa aanaa Jalduu keessaa hidhanii dararaa jiraachuu maddeen magaalichaa ONM'if himan. Akka maddi keenya magaalichaa jedhutti gandoota aanichaa Osolee, Kilbee, Qoricha Dheeraa fi kanneen biroo keessa waggaa darbee irraa kaasuun namoonni baay'inni isaanii 200 ol ta'an qabanii waajjira poolisii aanichaa keessatti hidhanii dararaa jiraachuu ibsa. Namoota kanneen jalaa qabeenya isaanii saamuu dabalatee isaanis murtii seeraa malee ragaa qabatamaa osoo hin qabaatin ija shakkiin ilaaluun maqaa obbo waliin walitti dhufeenya qabdaan hidhanii dararaa akka jiran hime. Birruu Margaa kan jedhamu abbaa maatii fi bulchaa ganda Qoricha Dheeraa kan ture yoo ta'u baatii 5 dura ganduma isaa keessatti loltootni kunniin sangoota 2 jalaa qalachuun nyaachuu fi isaa sanga yoonaatti waajjira poolisii keessatti hidhanii dararaa akka jiran ibsa. Namoonni mana hidhaanichaa keessatti argaman irra jireessi isaanii namoota abbaa maatii yoo ta'an waqtii silaa qonna isaanii qotatanii ooyiruu isaanii misoomsuun maatii isaanii jiraachisan keessatti mana hiraarsaa keessatti dararaa jirus jechuun himeera. Itti dabaluun namoota tokko ammoo maallaqa guddaa qarshii 30,000 hanga qarshii 100,000 irraa fuudhuun gallakkisaa jirus jechuun dabaluun ibseera. Magaalota sabbataa galaan guddaa faqaaqee Qaallittii keessatti maqaa uffata suuraa caaloo qabu uffattan jedhuun hidhaan jumlaan raawwatamaa jiraachuun dhaga'ama. Ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaddar Taayyaa Asqasillaasee fi Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa Ahmad Faqii dhibdee waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaan Somaalilaand waliin mallatteessitee turteen dhalate furuuf wiixata kaleessaa jaarsummaa Tarkiin Ankaaraatti mari'achaa turanii wal hubannaan xumuraniiru. Biyyoonni lamaan muddama isaan gidduu jiru karaa nagaan furuuf fedhii akka qabanii fi waliigaluu ka beeksisan ibsa Itoophiyaa Somaaliyaaf Tarkii waliin ta'uun kennaniini. Ibsi waloo kun akka agarsiisutti marii kana ka mijeesse ministeera dhimma alaa Tarkii kataan Hakaan Fidaan yoo ta'an bakka bu'oonni Itoophiyaa fi Somaaliyaa qaamaan wal arganii ifatti mari'ataniiru. Itoophiyaa fi Somaaliyaan muddama keessa ka seenan Itoophiyaan Somaalilaand wajjin dhimma itti fayyadama ulaa galaanaa irratti waliigaltee wal hubannoo mallatteessuu isheeti. Somaalilaand akka qaama isheetti ka ilaaltu Somaaliyaan Itoophiyaan walabummaa birmadummaa daangaa koo sarbitee jechuun tarkaanfiiwwan dippiloomasii garaagaraa fudhattee turte. Biyyoota lamaan gidduutti muddamni erga uumame ji'a ja'a booda biyyoonni lamaan kun muddama kana hambisuuf ifatti wal arganii mari'achuun isaanii kun kan jalqabaati. Marii kana irratti biyyootni lameen haala lamaaniinuu walii galchuu danda'uun rakkoo uumame furuuf waliigaluu isaanii ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa
ibsa baaseen beeksiseera. Marii marsaa lammataafis akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 21 bara 2016tti Ankaaraatti deebi'anii akka wal argan falli kaa'amus rakkoo jiru furuu fi naannichaaf haala tasgabbii kennuun akka ta'u ministeerichi ibseera. Ibsa biyyoonni sadan waliin ta'uun baasan irratti Itoophiyaa fi Somaaliyaan muddama isaan gidduu jiru kana karaa nagaa fi karaa fudhatama qabuun furuuf walii galanis karaan fudhatama qabu kam akka ta'eefatti wanti jedhamee hin jiru. Itoophiyaa fi Somaaliyaan dhibdee isaanii akka furan Turkiitti mariin akka taasifamu erga ibsame booda Somaalilaand bakka bu'aa Turkii ofitti waamtee waliin mari'atteetti. Ministeerri dhimma alaa Somaalilaand Dr. Liisaa Kaayidiitu qoonsilaa Turkii Hargeysaa jiran waamuun kan mari'atan. Dhimmi mariis waan adeemaa jiru irratti akka ta'e eerame. Ministeerri dhimma alaa Somaalilaand ibsa baaseen Somaalilaand yaaddoo ishee ibsiteetti jedheera. Mariin kun akka taasifame qoonsilaan Tarkiis ibseera. Ministeera boba'aa fi qabeenya albuudaa Somaalilaand kataan Mukraataar Ibrahim kanaan dura BBC Somaaleetiif ibsa kennaniin Itoophiyaan waliigaltee Somaalilaand waliin taasifte kan haqxu yoo ta'e Itoophiyaa fi Somaaliyaan dhimmoota lamaan isaanii fayyadamoo taasisan irratti mari'achuu eegaluu akka malan himanii ture. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa gama isaan mariin Ankaaraatti godhamu walabummaa tokkummaa daangaa mootummaa federaalaa Somaaliyaa kan bu'uura godhatedha jedha. Cubbamaan hayyoota Oromoo galaafachuun ija uummataa jaamsee dukkana garbummaa keessatti uummata Oromoo tursiisuu barbaadu bilchiginnaan beektota hedduu uummatichaaf sagalee ta'uun rakkoo siyaasa impaarettii falanii fidu jedhee Oromoon abdatu irra deddeebiin ajjeesuun gocha isaa badaa kana kan waakkatu ta'uun beekamaadha. Akkuma kanaan wareegamoo artistii Hacaaluu Hundeessaaf mataa ta'uun kan beekamu bilchiginnaan waxabajjii 29/2024 irraa eegaluun guyyaa kaleessaas adoolessa tokko yaadannoo wareegamoo Hacaaluu Hundeessaaf dargaggoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa yaadannoo Hacaaluu Hundeessaa kutaa magaalaa Qaaqii Qaallittii naannoo kondominiyeemii Galaanitti kan argamu keessatti guyyaa wareegama artistii Hacaaluu Hundeessaa yaadachuuf qophiirra osoo jiranii barsiisota, hooggantoota mana barumsichaa fi barattoota jumulaan hidhanii jiru. Hooggantootni mana barnootaa kun barattoonni kutaa 12ffaa qormaata eegalanii waan jiraniif qormaata qopheessaa jiraachuu fi yeroo hin malleetti hidhaatti darbanii raarsaa jiraachuu maddeen ibsan. Manneen maxxansaa akka tiishartii fi barjaa artistii Hacaaluu akka hin maxxansine dhorkamaniiru. Shaggarsiitii Sabbataattis mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Waatoottis gochuma wal fakkaataa raawwachaa kan jiran yoo ta'u dargaggoota yaadannoo wareegamoo artistii Hacaaluu Hundeessaa irra jiran qabanii reebicha maaratti raawwachuun uffata suuraa Hacaaluu qaburraa baasanii jumulaan hidhuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Wallaggaa magaalaa Naqamteetti namtoonni hedduun dhukkubaaf saaxilamuun hima. Utuu Oromiyaatti murni faashistii PP Bilxiginnaa duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti bananiin Oromummaa isaanii qofaaf yakkuun qabanii manneen hidhaa cufatti guuruun hidhamtoota hedduu ta'an mana tokkotti hidhuun dhukkuboota adda addaaf akka saaxilaman taasisanii jiru. Haaluma kanaan magaalaa Naqamteetti namoonni yakka tokko malee loltoota sirnichaa yakkamanii qabamuun hidhaman hedduun dhukkubootaaf saaxilamuun ibsameera. Waajjira poolisii magaalaa Naqamtee aanaa lammaffaa ganda Duwwaa 7 keessatti argamu keessaa namoonni hedduun mana tokko keessatti hidhamu irraan kan ka'e dhukkuboota hedduuf saaxilamanii jiraachuu namoonni hidhamtoota kana dubbisuuf deeman ni dubbatu. Namoonni hidhamtoota kana itti siqeenyaan hordofaa jiran akka jedhanitti hidhamtoota dhiiraa 10 fi dubartoota 15 ta'uu mana tokko keessatti hidhamanii jiru jechuun rakkoo isaan irratti qaqqabaa jiru fi dubartiin kutaa tokko keessatti hidhaman ture. Ergamtoonni faashistii PP kun bakka tokkotti hidhuun rakkisaa akka isaan jiran ibsu. Dhukkuba daddarboof saaxilamanii qorichaa fi yaala argachaa akka hin jirre dubbachuun uummanni sagalee akka ta'uufis gaafataniiru. Ashama harka fuune kabajamtoota keenya. Oduun keenya guyyaa irraa kana fakkaataa yaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya. Yeroo ammaa kana humni waraana Itoophiyaa fi humni wartee fiinxaaliyyaa Amaaraa walitti bu'uudhaan magaalaa Gondar keessa walitti bu'uudhaan yeroo ammaa kana rakkoo irfii biyya qartee rabshaa irra kaaniitiin jiranii akkasuma waraana gara faannoo waraana gartee magaalaa xixiqqoo hunda qaqqabateetiin jira. Waraanni gama mootummaanis irratti deemu jira. Uummata nagaatis ajjeesuu jira ka jedhu magaalaan achirraa dhagahamutti jira. Akkanaan isiniin jira kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya akkasuma faannoo yeroo ammaa kana humna jabeeffanne jetteeti daangaa Oromiyaa seente. Daangaa Oromiyaa irrattis waraanni bilisummaa Oromoo dhahee ofirraa deebiseetiin jira. Isiniin jira dubbiin deemaa jirtu yeroo ammaa kana gama waraana faannoo fiinxaaliyyaa Amaaraa ofiin jettee of yaamtu gartee uummata keenya irratti lola banteetiin jirti. Lola banuu san irratti waraanni bilisummaa Oromoo ammaan tana harka kennachuu fi didee yeroo ammaa kana dhahee ofirraa deebisaatiin jira. Haga harkaan qaqqabee fiduu takkatti akkanaan isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya oduu oowwituu Oromiyaa keessaa nu dhaqqabde kana isiniin jaa humni waraana gartee Oromiyaa gartee humni waraana bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana gaachana uummataa ta'eetiin
ummata moggaa isaa daangaa isaa akkasuma diina isaa ofirraa dha'ee deebisaatiin jira isiniin jaa. Gama gartee fiinxaliyya Amaaraatiin wanni daangaas jihaatiin jirtu wanni gama gara keenya gartee qabeenya ummata keenyaa saamaatiin jirtu qabeenya ummata keenyaatiin gartee ummata keenya dararaatiin jirtu lafa teenya keessa teettee ummata keenya saamaatiin jirtu nu keessa ta'aniitiin gartee nurratti waan fedhan ta'aa jiranii kana jechuu fi gartee kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya humni waraana fi Oromiyaa gartee isii waraana fiinxalii Amaaraa kanas gartee kanurratti bobbaasee kanurratti koorse hundi gartee mootummaa kana gama mootummaatiin ammoo waraana kana ofirraa deebisuu dadhabameetiin jira. Gara waraana bilisummaa Oromoo kanaan waraana isaanii dhukkee irraa kaasee deebiseetiin jira isiniin jaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya gama Shawaroobii sanitti kanatu deemu jira isiniin jaa. Asuma viidiyoo keenya hordofaa laayikii sheer sabiskiraayib godhaa nu jajjabeessaa isiniin jennaa. Asumaan nagaan tura.